Sen kana bode galu nande so gasti kor. Bilise adabbi agarsitu kamera wil gotu. Ana yuna adab sistet coupling goda jolle. Ana adab sistet bilise. Tanti kanin dulat. Wayne bilise gachun nando ushi wari kana sejirtan. Bontu sejirtan. Bontu kotubiyatis. Manam negara takmini. Buy kototis dem. Demi bo. Durasan Davis mugay, Durasan Davis. Kadura bab dina nafsi ana yuwi war ningira tibini. War ningira ambati. Galu nandesu. Jarri mamiti takka tabirati jira barta wajijir. Sa afurtu juru wal bila. Gasti ergada wanti yagal chatini. Warri dirre tayyara bakka sani dargamtan gasti ergada please. Nambar takka barreessa. Akka imbaasiin Itoophiyaan uficcisiisaa jiru. Nu akka Oromootti biyya namaa keessatti dhiiraa dubartiidhaan akka imbaasiin biyya jirutti abbaan barbaade akka shamarran keenya taphataa jiru. Akka shamarran Oromoo takkaa bara wayyaanee iyyuu gurguramtee hin beekne bara kana keessa gurguramaa jirtu dubbachuun haqa dubbachuun biroo mangutu. Oromoon biyya alaas Oromoon biyya keessaa. Sumayyaa Arsii galchaa Sumayyaa Arsii. Geessanii takkaa gurguramee hin beeknu barana gurguramne. Dubartiin keenya gurguramtee geessanii dubartiin keenya gurguramtee ulfeeffamtee miliksanii nu jalaa galchuudha jennaan qabanne. Ijoollee imbaasiin keessan isinuma. Shamarran imbaasiin keessan isinuma. Shamarran Oromoo guutuu gurguramte adda. Dhumate. Qoshaasha. Imbaasiin ta'e jalan looyinaa. Ofitti imbaasii taane obbolchinaan. Kana booddee. Sumayyaaf kuyiin tajettu gastii keessa laala galchaa. Aboo kuyin ittiyee. Sumayyaaf kuyiin. Of kabachiifna wallahi yoo abra dadhabne of intaan gadi kontraan galchinaan adaba obboleettii keenya seema gadi buute galchina obboleettii keenya amma gadi buute xiqqoon galchina kaawuntiin koo waan hin gidhuma qaba waan ta'eef goommaa waan argu Biliseen gashina. Sumayyaa galchaa Sumayyaa tokko barreessi Biliseen haa Sumayyaa tuutti tokko Sumayyaa barreessi galchaa. kaameraamaanii ta'e ati raasiqiiti ada'u namichi ada'u Harukutu namichi sina rukutu akka mucaan namicha wajjin hin galle najjeessa. Qaqqabsiifne miti eerpoortii deebisiifne miti dhaqaa hidhamaa. Sumayyaa tokko yoo isin barreeffatte ol naa galcha. Kuween Sumayyaa fi Boontuu yoo jala dhufani nam tokko keessa kaameraamaanii godha. Warri kaan immoo intala siidha rukutamtee lafa dhiistee jirtu baadhaa duuka deema. Poolisii waan madhaa iyyaa indoom bishaan itti dhaqaa iyyaa. Poolisiin hin dhufa namichi qabama intalli hin qabamti. Biyya Arabaatti rakkoo qabu isin qaqqabnan. Amma organama imbaasii Dubaayin jira. Ijoolleen Saawudii jiran obbo Muktaar Kadir bira nu dhaqu. Beeruutiin keessatti ijoolleen keenya dhumataa jirti. Biyyi Beeruut nurraa cufamu. Biyya dubartiin keenya itti rukutamtu. Hin feenu nu. Wayi dubartiitu kabajamti. Wayi nutu biyya lafaarraa dhuma. Akka daayinoosari jechuudha. Qoshaasha. Meera Sumayyaan. Sumayyaa Arsii galchaa. Sumayyaa Arsii galchaa. Sumayyaa Arsii galchaa. Annee tolkiin qabu baqqaalas. Namni asirraa wanta qabu hin jiru sirraa galchuu qaban namaatti galcheettu. Moodisarri ni jira. Boontuu, Sumayyaa, Boontuu, Kuween, ijoolleen Beerut nam tokko kaameraamaanii nuu galchaa. Kaameeruma bicha nama wanaaf barbaadan. Intala sii kuftee jirtu sana immoo harkisaa lafarra yoo barbaadan bishaan itti naqaatii geessaa ciisaa bira dhaabadhaa gariin keessa nam lama sadii iyyaa. Jedhaa iyyaa. Mubee inni eessa fudhachuuf deemaa jira mucaa. Uummanni keenya Oromoo imbaasiin biyya Beerut jiru ijoollee Oromooti jedhani. Koominitiin biyya Beerut jiru ijoollee Oromooti. Saaraa ta'a nama gadi jiru laali galchi Saaraa nama jedhu. Imbaasiin itti bilbilan nurraan kaasu, koominitiin nurraan kaasu, uummanni Oromoo quba qabaadhaa. Warri biyya keessatti keessattuu dubartiin keessan biyya alaa keessatti biyya imbaasiin jiru keessatti biyya Baalee Gizee jedhamnee itti arrafamaa jiru waa tokko Gizee wayii nu arganne hin jiru. Baalee Gizees miti inumaayyuu hin yoo ammaa namtani nutti baati sagalee isinii taana. Nam tokko hin jiran jira.
Andiso. Gastii keessa nama Saaraa jedhu laal. Saaraa fi Sumayyaa laal. Ingira no gastii keessa laalera. Qola ndawala fi. Nanda wala. Namni yoo gastiin guutamte please namni biraa gastii gaddiisa warri ergattan namni achi jirre yoo jira. Uummata kana eenyutu asaarta tabbabdi. Maa si dhagaanii ma? Dhiisi malee. Sin nagaan buran qaban. Abbaate. Inuma sin nagaan nanda wala fi dhiisa. Nanda wala. Odeetarri warra ergate eksi godhaa. Intaloo amma waan ningi kennisiifte dhiifamaa wajjin hin galchina. Bilisee jedhi. Saaraa viidiyoo banadhu yoo achi jiraatti. Saaraa viidiyoo banadhu. Laanichi hin jiru. Cinjirtoo abbaa obboleettiidha isiin. Sabaraan sinin jella lakkoofsa hundan qabaan guruppii keessa hin jiraama jiran. Sabrii godhadhaa ana dawwalee isinii fida. Nama nyachuu jolle. Bilisee moo eenyuun fidu? Queen hin fida. Queen, okay. Queen hin isinii fida wayyaa. Boontuun hin qabne malee Queen biliseedha jiraan hin qaba. Koppiliin godhaa jolle. Koppiliin godhaa. Keessattuu shamarran mukarrara fi rafinadha. Shamarran mukarrara faa irrafinaa hadha. Anas sinin jedhe irrafinaa. Guyyaa isin gurguramtanii ulfooftanidha. Wabii maalii qabdaati gurguramuu dhiisu? Wabii maalii qabdaa? Akka namichi madaamii keetii si daffaree si ulfeessine wabii maalii qabda? Rafinaa xumura diraamaa kana ilaaltan malee. Tokko shamarran tokko rabbi mukarra si haa bulchu rafnaan. Hirribni si hin qabin. Akabamuun ijoollee qabamuu na zanina. Gaafa jedhe qabamanii galan waan qabnu shamarran biyya Arabaa waan qabnu buufnee fi yoo jedhe barbaadan Saa'udii yoo jedhe barbaadan Dubaay ni qaamaa waggaa lamaatiin hojjechiifnee galchina. Geessanii ijoollee wareegama kafalaanan kana ammaaramanii agalan nuti immoo maal goona nam tokko dhukkufataa ta'e jinnii ta'e gargaaruu dhiibneeyyi iqaamaa waggaa lama lamaatiin yookiin Dubaayin yookiin biyya Saa'udii erginaani. Dubartoota jagna akkanaa jechuudha. Shamarran maatii keetii iyyuu biriin ergitu. Maanish maandoo. Bilbilee kabii bilbilee sana karamii keessatti hidhamee jira itti fakkaata. Bilbilichi kan namtichaadha bara. Laa kan namticha. Isatti irraa fudhate. Lakkii boosa karamii keessatti hidhamee jira dhiisaa bomaan natti himtu.